daawwattoota TV Nuura Ludaa seenaa magaalaa Al-Qudsii fi Masjiida Aqsaa amma dura kutaa lama isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa amma dura isinii dhiyeessine keessatti waraanni masqalaa Ruum irraa ka'ee biyyoota muslimaa hedduu keessa qaxxaamuree yeroo gabaabduu keessatti magaalaa Al-Quds to'annoo isaa jala oolche. Wayita gara magaalaa Al-Qudsii malu kana biyyoota muslimaa keessa qaxxaamure hundaaf waadaa seenaa dhufe. Nuti isinirraa haajaan qabnu. Isinirraa nam tokkollee hin tuynu haajaan teenya magaalaa Al-Quds yookaan Jerusalem keessa jirti jecha waadaa seenaa biyyoota muslimaa hedduu keessa dabran. Biyyoonni muslimaatis karaa bananii fi dabarsan. Waraanni masqalaa eega magaalaa Al-Quds to'atee booda musliimoota hunda ari'ee magaalaa irraa baase. Warra Masjiida Aqsaa keessatti dhokates hunda isaanii qalee fixe. Magaalaa Al-Quds keessattis humna jabeeffatee bulchuu eegale. Ajajaan waraana masqalaa Masjiida Aqsaa qubsuma godhatee Masjiida Sakraa immoo bataskaanatti jijjiire. Waan achi booda mudate akkatti aanutti isinii dhiyeessinaa turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Waraanni masqalaa eega magaalaa Al-Quds harkatti galfateen booda guyyoota 10 walitti aansee ajjeechaa gara jabeenyaa raawwate. Musliimoonni kumaatamaan lakkaa'aman magaalaa Al-Qudsii fi Masjiida Aqsaa keessatti ajjeefaman. Gama birootiin kitaabotaa fi wantoota islaamummaa wal qabatan hunda barbadeessuuf carraaqqiin guddaan godhamee jira. Gareen musliimotaa muraasni kan magaalaa Al-Quds keessa jiraataa turan mala garagaraa fayyadamanii kitaaba Qur'aanaa Usmaan ibnu Affaan radiyallahu anhu gara magaalaa Al-Quds erge qabatanii magaalattii keessaa baqatan. Eega magaalaa Al-Quds irraa baqataniin booda biyya Shaam magaalaa Dimishq qubatan. Magaalaa Dimishq yeroo sanitti iddoo barumsi islaamummaa haala gaariin itti kennamu turte. Kanaaf baqattoota Al-Qudsiitiifis magaalaan tun qubsuma gaarii ta'uu dandeette. Dhufiinsi waraana masqalaa hawaasa muslimaa irratti dhiibbaa guddaa uume. Waraanni masqalaa waadaa duraan seene diigee magaalaa Al-Quds qofa osoo hin taane dachii Shaam kan haga Suuriyaa jiru hunda qabate. Biyyoota muslimaa wayita dhufu waadaa seenee fi karaa bananiif hunda waadaa diigee dhiiga isaanii dhangalaasuu eegale. Masjiidota muslimaa gara bataskaana jijjiiruu itti fufe. Haala kanaan waadaan duraanii hafee dachii uummata muslimaa irratti impaayera kiristaanaa hundeessuudhaaf sochiin eegalame. Kana booda hawaasa muslimaa irraa mormiin guddaan ka'uu eegale. Ummanni muslimaa duraan rakkina waraana masqalaa akka waan salphaatti ilaalaa tures cunqursaa daangaa dabre kana ofirraa deebisuuf yaaduu eegale. Gama birootiin waraanni masqalaa karoora biraa baasuu eegale. Ummanni kiristaanaa biyyoota akka Jarman, Faransaay fi Itaalii irraa fidee dachii musliimotaa keessa qubsiisuu eegale. Yeroo waggaa 10 hin guunne keessatti naannoo qarqara bishaanii fi naannoo biyya Shaam hunda dhuunfachuu danda'e. Yeroo sanitti amiira musliimotaa ta'uudhaan magaalaa Bagdaad kan bulchaa jiru mootummaa Abbaasiyyaa ta'us mootummaan Abbaasiyyaa humna hin qabu. Musliimoonnis ajjeechaa waraana masqalaatiin hedduu miidhamanii jiran. Qoqqoodamiinsi jirus haaluma yeroo ammaa jiru wal fakkaataadha. Akkuma nuti amma teenyee yaa Rabbi uummata Filistiiniif dirmadhu jennu kanatti musliimoonni mootummaa Abbaasiyyaa jala jiranis yaa Rabbi nuuf dirmadhu jechuu malee mootummaan islaamaa kan humna waraana jabaa qabu kan diina dura dhaabbachuu danda'u hin jiru. Garuu humni jabaan tokko ni jira. Innis humna warra Seljuk Turk jedhamuuti. Isa booda itti deebina inshaa Allah. Kun osoo kanaan jiru waraanni masqalaa qubsuma isaa bal'ifachuudhaan gara wiirtuu biyya Shaam imaluu jalqabe. Magaalaa yeroo ammaa waraana guddaadhaan raafamutti jirtu Halab yookaan Aleppoo xiyyeeffannaa waraana masqalaa keessa seente. Waraanni masqalaa loltoota isaa hiriira galchuun gara magaalattii qajeelchinaan hoogganaan magaalaa Halab waraana masqalaatiif karaa banee mormii tokko malee akka seenan hayyameef. Waraanni masqalaatis dura dhaabbannaa tokko malee gara magaalattii seene. Eega magaalattii seenee boodas masjiida magaalattii keessa jiru hunda gubbaa masqala dhaabe. Yeroo kana dubbiin hundi ni jijjiiramte. Ummanni Halab xiqqaa guddaan gocha kana balaaleffatuu eegalan. Yeroo gabaabaa keessatti mormiin guddaan magaalattii keessatti ka'e. Waraanni masqalaatis magaalattii keessaa bahee daangaa magaalattii marsee eeguu eegale.
kana booda hoogganaa warraaqsa kanaa khaliifaa musliimotaa irraa gargaarsa barbaaduuf gara magaalaa Bagdaad imale. Yeroo achi ga'u garuu khaliifichi humna akka hin qabne hubatee gara masjiidaa deemee masjiida keessatti uummata jihaadatti kakaasuu jalqabe. Yeroo gabaabaa keessatti masjiidonni Bagdaad bakka musliimoonni jihaadaaf walitti lallaban tahan. Yeroo kanatti magaalaan Bagdaad bulchiinsa mootummaa Abbaasiyyaa jala jirti. Sochiin kun hoogganaa Abbaasiyyaa irratti dhiibbaa guddaa uume. Kana hordofuudhaan hoogganaan Abbaasiyyaa waraanni Seljuk Turk kan magaalaa Mosul bulchaa ture gara Halab deemee waraana masqalaa irratti tarkaanfii akka fudhatu gaafate. Waraanni Seljuk Turkiitis gara Halab imala jalqabe. Waraanni Seljuk Turk nama Mawduud jedhamuun durfamaa gara magaalaa Halab imale. Achitti waraana masqalaatii fi Seljuukota Turkii jidduutti waraanni guddaan gaggeeffame. Yeroo muraasa booda waraanni Seljuk Turk injifannoo gonfannaan waraanni masqalaa naannoo magaalaa Halab irraa baqate. Haa ta'u malee hoogganaan magaalaa Halab waraanni Seljuk gara magaalatti akka seenu hayyamuu dide. Sababa kanaaf waraanni Mawduudiin hoogganamu gargaarsa dabalataa barbaacha gara magaalaa Dimashq imale. Yeroo kanatti waraanni masqalaa magaalaa Dimashq qabachuudhaaf marsee jira. Yeroon kun bara 1113 akka lakkoofsa miilaadiyaatti hogguu ta'u waraana dirree Assaanaa biraa jedhamutti waraana masqalaatii fi Mawduud jidduutti godhameen Mawduud injifannoo argate. Waraana masqalaa magaalaa naannoo Dimashq irraa ari'e. Kun muslimtootaaf injifannoo guddaa ture. Jiraattonni magaalaa Dimashq waraana Mawduudiin hoogganamu haala gaariin simatan. Haa ta'u malee hooggantoonni magaalattii yaanni isaanii kabirooti. Hoogganaan Dimashq waraana Seljuk kana hedduu sodaate. Kanaafuu karaa garaagaraatiin waraana Mawduud irratti tarkaanfiin akka fudhatamu karaa mijjeessu eegale. Garee Shiyaa kan Albaaxiniyyaa jedhamu hundeessuudhaan Seljuukota Dimashq keessa jiran irratti tarkaanfii akka fudhatan godhe. Gareen Albaaxiniyyaa kunis waraana Seljuuk kan magaalaa Dimashq keessa qubate dhokatanii ajjeesuu jalqaban. Hoogganaan Seljuukotaa Mawduudii saaluma kanaan ajjeefame. Ammas musliimoonni walirratti duuluu eegalan. Garee adda addaatiin ijaaramaa ofumaa waraana walirratti banuu eegalan. Waraanni humna jabaa qabu waraanni Seljuk Turkiitis rakkoo hamaa keessa seene. Haalli kun hawaasa muslimaa magaalaa Dimashq hedduu yaaddeesse. Diinni uummata muslimaatis ni heddummaate. Waraanni masqalaa kallattii hundaan musliimoota irratti duulutti jira. Musliimoonnis lafa jalaa walirratti duulu. Hooggantoonni yeroo sanii umrii aangoo isaanii dheereeffachuuf jecha garee garagaraa uumuudhaan musliimoota jidduutti waraanni akka ka'u godhan. Wanti kun uummata muslimaatiif rakkoo guddaa ta'e. Boorahuu maleen calalu akkuma ja'an rakkoon daangaa dabritetuun hawaasni muslimaa kallattii hundaan akka if ilaalu tarkaanfii isaatis akka jijjiiruu qabu karaa akeeke. Kana booda hawaasa muslimaa keessatti jijjiiramni guddaan tokko uumame. Musliimoonni waraana masqalaa dura dhaabbachuun duratti ofumaaf qulqulleessanii waraana humna jabaa qabu kan adawwii dura dhaabbachuu danda'u ijaaruun dirqama ta'uu irratti walii gale. Waliigaltee ummata kanaa booda namni ajaa'ibaa tokko ni dhufe. Innis hoogganaa Seljuk Turk Imaaduddin Zankii Ataabik jedhama. Bara 1127tti Imaaduddin Zankiin hoogganaa magaalaa Mosul godhamee muudame. Kaayyoon Imaaduddin Zankii waraana masqalaa dachii muslimootaa keessaa qulqulleessuudha. Imaaduddin kaayyoo dheeraa kanaaf humna isaa ijaaruu jalqabe. Daawwattoota keenya kabajamoo seenaan tun hin goolabamne. Kutaatti aantu inshaallah torbaan itti deebina. Wassalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته.